Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa miidiyaa wiirtuurraa oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Finfinneetti abbootii qabeenyaa 1,308 fi eeyyamni investimentii haaraan kennamuu komishiniin investimentii magaalaa Finfinnee beeksise. Daayirektarri karoora hordoffii fi deeggarsa baajataa aadde Innaatnesh Taammanaa baatiiwwan 6 darban fedhii misoomsitootaa bu'uureffachuudhaan hojii fooyyessa jijjiirama investimentii taasifamuu kaasanii jiru. Haaluma kanaan abbootii qabeenyaa 225fis eeyyamni fooyyessa jijjiirama investimentii kennuuf karoorfame abbootii qabeenyaa 121f kennamuun eerameera. Gama biraatiin abbootii qabeenyaa 973tiif haaromsi investimentii kennamuu ibsanii komishinichi tajaajiloota adda addaa misoomsitootaaf kennurraa galii birrii miliyoona 12.3 walitti qabuu fi tajaajilamtoonni tajaajila onlaayinii akka argatan taasifamuu himaniiru. Bara baajataa kanatti damee kanaan carraalee hojii dhaabbii 5,000 olii fi kan yeroo 3,700 ol akka uumamu aadde Innaatnesh himanii jiru. Itoophiyaan murtoowwan yaa'ii jijjiirama qabeenya qilleensaa irratti darbee hojiirra oolchuudhaaf dhaabbilee tumsitoota waliin kan hojjettu ta'uu ministeerri pilaanii fi misoomaa beeksise. Ministeerri kun dhaabbata mootummoota gamtoomanitti yaa'ii jijjiirama qabeenya qilleensaa gamtaa Emireetota Arabaa gamtoomanitti bara faranjoota 30 muddee 12tti gaggeeffame ilaalchisuudhaan ibsa kennee jira. Yaa'icha irratti Itoophiyaan adda durummaadhaan kan hirmaatte ta'uu kan eere ministeerichi garee miseensota Afrikaa garee biyyoota sadarkaa guddina gadi aanaa keessa jiranii bakka bu'uudhaan hirmaachuun ibsameera. Itoophiyaan hammattoo dhaabbata mootummoota gamtoomanitti walta'iinsa damee hedduurraa amantaa qabdu bu'uureffachuudhaan murtoowwan yaa'icha irratti darban hojiirra oolchuudhaaf murannoo qabaachuu ministeerichi ibsa faanaa biroodkaasting koorporeetiif ergeen ibsee jira. Itoophiyaan bishaan dhugaatii qulqulluu Jibuutiif dhiyeessitu guyyaatti gara meetir kiiwubii 100 ol guddisuufi jedhame. Itoophiyaan bishaan dhugaatii qulqulluu Jibuutiif guyyaatti dhiyeessitu meetir kiiwubii 20,000 irraa gara meetir kiiwubii 100 ol guddisuudhaaf murteessuu ishee ministeerri bishaanii fi inerjii beeksise. Piroojeektiin bishaan dhugaatii qulqulluu Itiyoo Jibuutii akkaataa waliigaltee biyyoota lamaaniin waggaa 6 duraa liqii mootummaa Chaayinaa irraa argameen gara hojiitti kan seene yoo ta'u piroojeektichi uummata biyyoota lamaan diinagdeedhaan kan walitti hidhu ta'uunis heeramee jira. Bishaan naannoo Somaaleetti lafa jalaa baafamu Jibuutii hanga ga'utti fageenya kiiloomeetira 258 kan geejjibsiifamu yoo ta'u jilli biyyoota lamaanii ministeera bishaanii fi inerjii injiinar Abtaamuu Ittafaa fi Dirreedawaatti daayirektarri olaanaa qoonsilaa Jibuutii Musaa Haajii Jamaaliin durfamu naannoo Somaalee Adigalaa fi naannawaa isheetti naanna'uudhaan adeemsa piroojeektichaa daawwatanii jiru. Daawwannaa kanaan haala waliigala yeroo ammaa piroojeektichaa fi hojiiwwan fooyyeensaa ilaaluudhaan rakkoowwan raawwii hojiiwwan fooyyeensaa fi sarara bishaanii waliin mudatan yeroo gabaabaa keessatti hiikuudhaaf kallattii kaa'aniiru. Piroojeektiin kun duraan boba'aa fayyadamuudhaan bishaan boolla keessaa baasuun guyyaatti bishaan hanga meetir kiiwubii 20,000 maddisiisaa kan ture yoo ta'u baatii tokko keessatti boba'aa fayyadamu gara humna isaatti jijjiirame guyyaatti bishaan meetir kiiwubii 100 akka maddisiisu ibsamee jira. Oduu biyya alaatiin ammoo pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisii biyyi isaanii dhimmi Somaaliyaa fi nageenya isheetiif yaaddoo ta'uu akka jiraatu hin eeyyamtu jedhan. Duraanuu dhimma hidha haaromsa guddicha Abbaayyaa irratti Itoophiyaa waliin wal dhabdee kan qaban Abdul Fattah al-Siisiin Masriin qaamni kamiyyuu walabummaa Somaaliyaatti akka bu'u yookaan nageenya isheetiif yaaddoo akka ta'u hin eeyyamtu jedhan. Masrii yookaan obboloota ishee tuquudhaaf iyyaalinaa isaan akka gidduu seennu nu gaafannaa ni seenna jechuudhaan dubbii miidiyaa irratti dubbataniin akeekkachiisanii jiru. Gorsaan dhimma nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Itoophiyaa Ambaasaadar Reedwaan Huseen dubbii pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisii kana booda ergaa karaa X kan duraan Tiwiitara tureen baasaniin kun michummaa Somaaliyaaf osoo hin taane diinummaa Itoophiyaaf qaban irraa ka'uuni jedhanii jiru. Itoophiyaan carraa ulaa galaanaa argachuudhaaf amajjii 1 bara 2024 Somaalilaand waliin wal hubannoo irra erga ga'anii
Gaanfa Afrikaatti muddamni kan dhalate yoo ta'u Somaalilaand akka qaama bulchiinsa isheetti kan ilaaltu Soomaaliyaan waliigaltee kana akka weerara irratti raawwatametti fudhachuudhaan michoota ishee birmannaadhaaf waammachaa jirtis jedhame. Ambaasaadder Reedwaan waliigalteen Somaalilaand waliin taasisan dhimma daldalaaf qofa malee lafa kutanii ofitti dabaluuf miti jechuudhaan ergaa Abdulfattaa Alsiisiin pirezidaantii Soomaaliyaa Hasan Sheekh Mohammad Maasirii Kaayirootti wayita simatanitti dubbii kana dubbataniiru. Ergaan Itoophiyaaf qabu tokko Soomaaliyaa irraa cittuu lafaa tokko qabachuudhaaf to'achuudhaaf yaaluun tasmaa waan isiniif eeyyamamu miti kan jedhanii fi Reuters akka gabaasetti ammoo dubbiin pirezidaantii Alsiisii muddama kamiyyuu waliigaltee ulaa galaana Itoophiyaa fi Somaalilaand hordofee dhufu gidduu seenuu akka danda'an agarsiisa. Amajji tokko bara 2024 guyyaatti Itoophiyaan ulaa galaanaa fi buufata waraanaa galoo galaana Eden irraa argachuudhaaf Somaalilaand waliin waliigaltee walhubannoo walii mallatteessitee turuun ishee kan yaadatamu ta'us akka waliigaltichaatti Itoophiyaan waliigaltee liizii waggaa 50 turuun qarqara galaana naannoo buufata doonii Barbaraa kiiloomeetira 20 dheeratu hojii daldalaa fi buufata waraanaa irratti ijaaruudhaaf oolu argatti jedhame. Bakki isaa ammoo Itoophiyaan Somaalilaandiif adeemsa keessaa beekamtii biyyummaa kennitiif kan jedhu waliigalamuu karaa Somaalilaand himamee jira. Kun Soomaaliyaa akka malee kan aarse yoo ta'u ergasiis michummaan Maasirii fi Eertiriyaa waliin gootu haalaan dabalaa dhufuun ibsame. Duraan jilii isaanii gara Mooqaadishootti erguudhaan erga isaan waliin dhaabbatan kan himan Alsiisiin dilbata amajjii 21 bara 2024 ammoo pirezidaantii Soomaaliyaa Kaayirootti simataniiru. Ministeerri dhimma alaa Maasirii torban darbee madda rakkoo tasgabbii dhabuu mudate Itoophiyaadha kan jedhanii fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ammoo dubbii fudhatama hin qabne jechuudhaan deebii laataniiru. Dubbiin jabaa Maasirii fi Itoophiyaa gidduutti tibbana dhaga'amu kun dhimma walabummaa Soomaaliyaa waliin wal qabatee jalqabe utuu hin taane marii marsaa hedduun waliigaltee dhaabbata dhumaarra gahuudhaan kan hin dandeenye Itoophiyaa fi Maasiriin dhimma hidhaa haaromsa guddicha Abbaayyaa irratti erga wal dhabanii bubbuleera jechuudhaan BBC'n gabaaseera. Haleellaa misaayilii lixa Iraaqitti buufata humna qilleensa US irratti raawwatameen miseensota waraanaa hedduurra miidhaan qaqqabuun gabaafame. Ajajaan giddugala waraana US akka jedhetti milishoonni Iraaniin deeggaraman buufata humna qilleensaa Al Asad bakka loltoonni Ameerikaa qubatan irratti misaayiloota baalistikii fi rookeettiin sanbata galgalaa haleellaa raawwataniiru. Loltoota Ameerikaa lakkoofsi isaanii adda hin baaneef miidhama sammuu irra qaqqabe irraa akka bayyanatan taasifamaa kan jiruu fi akkasumas yoo xinnaate haleellaa kanaan loltuu Iraaq tokko irratti miidhaan qaqqabeera. Haleellaa buufata waraanaa irratti raawwatames garee ofii isaanii warraaqsa diddaa Islaamummaa kan Iraaq keessaatiin ta'uu himanii akka Inistituutii Waashingitan bu'uureffatetti Niirist Poolisii jedhamu irratti gareen kunis dhuma bara 2023 keessa as ba'uu fi kan gareewwan hidhattootaa Iraaq keessa socho'an hedduu hammateedha. Torbanoota dhiyeenya keessaas humnoota US irratti haleellaa raawwachuu himee kan turee fi yeroo dhiyoon asittis buufanni Al Asad kun irra deebiidhaan haleellaan irratti raawwatamaa jiras jedhamee jira. Waraanni US ammoo misaayiloonni sanbata darbe dhukaafaman irra caalaan fashaleeffamuu fi garuu muraasni ittisa qilleensaa keessa qaari'uudhaan buufaticha haleeluu himanii miidhaan qaqqabe agam akka ta'e qoratamaa jiraachuun ibsame. Erga waraanni Israa'el Gaazaa keessatti onkoloolessa darbe eegalee kaasee haleellaawwan buufataalee waraanaa Ameerikaa irratti walitti fufinsaan Iraaqii fi Siriyaa keessatti kanneen Iraan waliin hidhata qabaniin raawwataman keessaa kun kan dhiyeenyaatis jedhamee jira. Israa'el Gaazaatti haleellaa raawwachuu erga eegaltee kaasee namoonni 25,000 ajjeefamuu isaanii ministeerri fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin durfamu beeksise. Akkasumas sa'aatii 24 darbe keessatti qofaa namoonni 178 ajjeefamuu kaasuudhaan kunis erga waraanichi eegalee guyyaatti namoonni hedduun kan itti ajjeefamanidha jedhan. Waraanni bakka itti fufee jiru kanatti ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netaniyaahuun bulchiinsa Filisxeemotaa hundeessuu irra deebiidhaan kan didan yoo ta'u White House akka jedhetti karaa bulchiinsa biyya lamaa kan Israa'elii fi Filisxeem hundeessuudhaan furmaata barbaadu ilaallatuun Ameerikaa fi Israa'el isatti dhimmoota haala addaatiin ilaalaa jiru. Israa'el haleellaa Hamaas onkoloolessa 7 bara 2023 kibba biyyattii irratti raawwachuudhaan namoota 1,200 ajjeese kanneen 240 caalan butee fudhatee hordofuudhaan haleellaa raawwachuu eegaltes jedhame. Yeroo ammaa kanas humni qilleensaa fi waraanni lafoo Israa'el kibba Gaazaa
lafa ajajoonni Hamaas gurguddoonni lafa jala keessatti argamu jedhanii amanan magaalaa Haan Yuunis irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'u kunis bakka waraanni Israa'el ulaa lafa jalaa kan dheerina kiiloomeetira 830 qabuu fi kan kiyyoowwanii fi karra dho'aan qaban gara biraa argachuu beeksise. Kan hordofaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata yeroo gaariin waliin qaba.